يا أبا وانا ينبه أما دينقدا harargee keessatti woboon dhufteeti qabdee abbaa maala sii goote jennaan barshaneen eegu jiraan jarri sun barnuma hay isini abba baga nagaan dhufte nuun jeejansi si gale manguddoo akkasin rakkisaa jiranii jechuudha oromoon sadarkaa kanan rakkachaa jirti jechuudha namichi bulchiinsi harkaa bahee jira harkaa diigamee jira jechuudha si gale bulchiinsi harkaa diigamee jira jechuudha qaallicha. So Oromoon amma wanni isin godhuu qabdu waan du'ee wajji du'uun qabdu. Waan du'ee wajji du'uun qabdu. Arra Oromoon irrumaan sii deebi'a. Oromoon waraana qaba. Oromoon hayyoota qaba. Oromoon beeytota qaba. Oromoon miidiyaa qaba. Miidiyaan sagalee siin taane miidiyaa keetii miti. Feemasni sagalee siin taane feemasa keetii miti. Feemasni garaasaa jala ceewu. Feemasni gartee wohuma TikTok irraa butatuu fi Facebook kafaluu eegale janii warri kafalanii fogii immoo Facebook irraa waa butatuu barbaadu feemasa keetii miti. Uummanni keenya wanni godhuu qabda. Sigale mirga kee falmachuu qabda. Mirga kee falmachuu qabda. No question. No question. Boobararraa amaarri dhugaa dubbachuudhaaf bar ish Jolle isaaniitii wajji dhaabaniiti bar fannoo bar maqaatti godhanii fannoo dheengadda ijaaramte. Sigale fannoo wajji dhaabbatanii ministeeronni isaanii, beektonni isaanii, abbootiin qabeenya isaanii fannoo wajji dhaabbatanii albaasu jiranii bar namicha sheeyxaanaa. Bari isin woboo informationa kennaa maallaqa kafaltanii abbootiin qabeenya Oromoo woboo arrabsisiiftanii bar. Woboo rudduulchisiiftanii bar. Woboo basaasisiiftanii bar. Nama siin bilisoomsayee gartee dhagaa boraafatee osoon ati siree gaarirra rafu jirtu. Osoon ati firaasha gaarirra rafu jirtu. Ifi dhagaa boraafatee qorraa fi gartee wanna nama ifsii kenne. Sigale. Nama ifsii kenne irra duulu jirtaa bar. Arra mee maaluma mee maaltu sitti hanqateeti. Maarreen na dhufu jira. Miitirkishoon na dhufu jira. Adeero hokkoo waan ijoollee sodaachisan. Oromoon fannoo dhiisii wayyaanee hanga funyaanitti hidhattisanuu sakanditti amata furozoon hin gahin dhagaadhaan biyyaa baafte jechuudha. Arra qeyroo santu qeyroo wayyaanee dhagaan baafte santu arra bireeni naanneessaa jechuudha. Arra santu gartee maxarayyaa siin deemaa jechuudha. Arra santu isnaapparii naanneessaa jechuudha. Osoon kana harkaa qabdu osoon hayyoota akka Taayyee akka Jaawar Mahammad akka Lammaa Magarsaa akka Milkeessaa akka Itti Aanaa akka Profeesar Isqeel akka Sheekaa Abbutaa osoon hayyoota akkanaa qabduuti si gale way maarreen nu dhufu jira way maarreen maal adeero maal taatan hay mee maal taatan naa himaami Oromoodhaaf bilisummaa malee wanni dhufaan jirtu. Sirna kanarra sirni Oromoo miidhan jiru. Sirna Oromoo ajjeesee reefa hararra fe'ee magaalaa keessa oofe. Sirna haadha abbaadhaan koottaatii daawwadhaa jee haadha abbaa duratti itti alaammatee addaan facaase. Sirna nama miskiina akka battee urgee isaa haciisu jiru fuudhee gartee ajjeesee dikee keessa darbe. Sirna sheekha masgiidaa sirna sheekha masgiida rabbii imaama masgiida rabbii arsii keessatti fuudhee ajjeesee ilma keeshanee mee awwaalaa jee ala darba. Mee dhugatti sirna kanarra namni si xiqqeessini jira. Sirna horiideri jee mana sirratti diigu. Qabeenyaa malee si buqqisu. Sigale. Amma biyya Ameerikaa tana yoo misoomsuudhaaf ni buqqisan dhugaadha. Garuu dachaa sii kennanii jechuudha. Akkachi dhayxeef dandeessu. Bar namni yaa Rabbi maaster pilaanii nurra fidi jaa biyya namatti. Maaliif maallaa guddaa harkataa jechuudha.
shimallis caffirra taa'eeti shimallis caffirra taa'eeti kanaa booda beenyaan kafallu hin jiru je misooma isinii godhaa beenyaa kafallaa je sigala hay misooma wanni godhuu barbaadaniif maali guddina biyyaa wanni guddisuu barbaadaniif maali galii ummataa ol kaasuufi way ummata miskiinomsuufi biitii takka guddatti kan jaamu ummanni yoo duraan qarshii 20 markate 30 markachuu jechuudha waan birooti biitii takka guddatti hin guddannee kan jaamu sanumaa waan biroo sitti hin fakkaate saniifu ummanni keenya wanni godhuu qabdan gartee waan kana gartee waan kanaan ibsuun waan kana gartee keessisaa ajaa'ibaa addunyaa tanarra abiyyi deeggaruu caalaa wanni ulfaataan jira maaliif yeroo hunda marmeela udaaniitiin if jala deemasi hoggee ati qorraa xaarte marmeeluma udaanii kuta duru ajaan biyya balleessa sigale amma namni garii wallaalaa dhamaarreera awwahuma inni ta'ee hin beeku bar boo namni wallaalaan bar bultii fi biyya bulchuu jechuun bar bultuma manaa jechuudha namni tartiibaan akkatti waa bulchuu hin beekne namni eenyuun fi qaba eenyuun firra ari'aa hin beekne sigale namni hattuu tarrisee gaangistaraan ummata cafaqaadhaati gartee na jala qabaa bulchaa jiru nama osoo gubatuu qoflu sigale saniifu ummanni if ijaaraa jira caljiitii hoboo ta'e ijaarradhu adeero caljii hayyoota kee dhageeffadhu adeero nama gartee hayyoota kee xiqqeessu ergamtoota faarsee bula ergamtoota sheekotii manzara ergamtoota abbootii qabeenya waan abbootii qabeenyaa ifiin jaatan sigale ammas takka tana ta oromootti gartee qiyaamaa ta'u jirtu waan abbootii qabeenyaa ifiin jaatan takka abbootii qabeenyaa ta ummata irraa dhalatte irratti diina bittu rabbiin agarsiifne sigale qabeenya mataa keessaniif qabaattan sigale mataa keenyaaf qarshii takka nutti hin kennitan qarshii takka nutti hin kennitan ummata irra hayyoota irra faarsee bulaa bitaniiti faarsee bulaa arrabsiisan maal godhu jirra ogeey bar oromoon baraaru jira siinja awoo maal godhu jirta faarsee bulaa anaarra maa bitte kun gabbata bittee kam ogii jette bar oromoon baraaru jira siinja saniifu ummanni keenya dammaqa waan abbootii qabeenyaa jedhanii oofantana waan akka sheekotii tan abbootii gadaa duraan sigale abbootii gadaa keenyaa miti duraan isinuu beeytanii jalaa darsa guurattanii sheekotii tanallee jalaa darsa guuradha obboleeyyan keenya ummanni keenya rakkoo keessa jira nama bishaan afaanii dhugu dhabee jira nyaata gara nyaatu dhiise namni waan magaalaa dhaqee wayin bitatu dhabee miikaa fi maree deemu jira bara abaarsaa bar tiisituu ulee laalan jette oromoon yoo tiisituun tun kaatee arra loon kana geessitee loon kun jabbiin jalaa duutee ta dhalatte du'uu eegaltee tiisituu jijjiiran sigale kun namichi faana addoodha faana abaarsaati sigale faana abaarsaati amma gartee amaaraa fi maarree waliin fixee dhiiga san dhugee oromoo keessa galeeti oromoo namaan fixuu deemu yaa oromootiyya dammaqi warri faayidaan isaa eeggamteef warri gartee fedhiin isaa guutamteef warri gartee narraa himiga gartee maal naa dhabanii tokkoon na dhufee bara sa'ati rakkina ummataa kana suma qofaa harkaayii je suma qofaa asirraa dubbachaa oolu hangas takka namni keenya gartee cakkaanyii walirratti garaa walirra jabaachuu eegale namni akkas naanjuu suni banda rakkina numa arka ifiifuu himaatuma jira bara lakkisuun rakkina kaadireeti malee abiyyiitii miti jaa sigale kaadiree tana eenyuutu wadalarra kaayee wadaltichi irra gaxalba'u jira shayxaanticha kanaa wadalarra kaayyatee booyyee namnichi irra kaayyatee abbaa gadaa rashansiise booyyee namnichi irra kaayyatee akka daangaan oromiyaa saamamu akka gartee fannoon oromiyaa keessa galee oromoo rukutu oromoo buqqisu goosisaa jiru isaa jechuudha booyyeen fincaanii amrii shayxaantichaati ala bahee waa takka hin godhu sigale haga amma dura booyyee irra duullee astoofirullahi jechuu jirra sigale
خنياتي دوغي قوفنان بقى فرسوسا تيغودتي قفلة تبطو بيرا غرغدا خنا ولي قبي في شيطان تيجي بيرا خنا فدو خنا اركرها فد بيرا بورچي قبو خنا ولي قبتي اوفيس خيس اني جنة خيس جرا مال كون هاي مال ركنو ما ناسو يتنجاي جانسي گل مال ركنو ما ناسو يتنجاي ها مال في ركنا خيسا بيغا سو سنيفو امني خينيا أكفل اللي تو خينيا جيتشجع مخنا قبيقتي أزيرو هاي يو خيتي نما جيسو إنيو أيما قريب يو خيتي نما بكيسو إنيو أيما قريب يو خيتي نما مسكينوم سو إنيو أيما قريب مين آيومي كفل اللي تو خينيا كفل اللي تو خينيا هاي بدو ها لو سنيفو أولين سنينجو إفيقدا